magaalaa Finfinnee qulqulluu miidhagduu fi hawwattuu taasisuu fi magaalaa jiraattotaa fi mijattuu taate ijaaruudha. Sanarras darbee immoo magaalaa giddugala turistoota addunyaa taate akka taatuuf egaa jalqaba waadatu galame. Waadaan galame kun immoo bochatti jijjiiramuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti piroojeektoonni iddoo bashannanaa akkasumas immoo turistii harkisuu danda'an hedduun hojjetamanii bu'aa qabataman argameeti kan jiru. አዲስ አበባን እንደሱማ ውብ አበባ እናደርጋታለን ያልነውን ቃላችንን ጠብቀን ፊንፊኔ akka maqaa ishee bareedduu taatanii ijaarra jennee waadaa seenne. Waadaa keenya kabajuun fuula magaalattii jijjiiruun dhukkee kaleessa magaalattii uwwisee irraa urgufnee Finfinnee akka maqaa ishee miidhagde jiraattotaaf mijattuu turistoota kan ofitti harkistu akka taatu hojiileen hedduun hojjetamaniiru. Jijjiiramni magaalattiis jiraattonni ishee yoo jijjiiramanidha. Iddoowwan bashannanaa jiraattota magaalaa Finfinneef akka aara galfii ta'aniif hojjetamanii fi akkasumas immoo bakkeewwan ga'umsa turistootaa garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman kun egaa aadaa hojii cimaan kan irraa baratamu ta'uu akkasumas immoo magaalli Finfinnee saffisa olaanaadhaan guddachaa jiraachuu ishee egaa lammiileen biyyoota garaagaraa yeroo adda addaatti magaalaa Finfinnee daawwatan dubbataniiti kan isaan jiran. Well, coming to Addis for the past 15 years. Waggoottan 15 darbaniif gara Finfinnee deddeebi'aan ture. Yeroo dhiyoo as jijjiiramoota haaraatu magaalaa kanatti mul'achaa jira. Magaalaa yeroo gabaabaatti guddachaa jirtudha. Hooggantoota magaalattii guddisuun jireenya lammiilee fooyyessaa jiranitti baay'een boone. Coming to Addis for many years, all the way from 2007. Bara 2007 irraa eegalee yeroo adda addaatti gara Finfinnee dhufaan ture. Yeroo gabaabaa keessatti biyyattiin haala ajaa'ibsiisaan jijjiirama fidaa jirti. Magaalaa ammayyooftee fi hawwatummaan ishee daran guddate taateetti. Movement has been essentially very easy. Sochiin magaalittii hundi haalaan si'ataa fi ariifataa ta'eera. Yeroo gara galma walgahii gamtaa Afrikaatti imallu daqiiqaa muraasa qofa nutti fudhate. Itiyoophiyaan biyya ammayyaa jirtu akka taate hubadheera. Kan biroo hoteelota gaggaarii sadarkaa isaanii eeggatantu Finfinnee keessa jira. Tajaajilli isaan kennan natti toleera. Addis Ababa is a very thriving city. Magaalaa Finfinnee magaalaa miidhagduu fi hawwattuu taatee jirti. Daandiiwwan ibsaa fi magariisummaa magaalaa Finfinnee haala ajaa'ibaan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama addaa fidaa jiru. Jijjiirama magaalaan Finfinnee argisiisaa jirtu baay'ee na ajaa'ibeera. Waggoottan 3 darbanii as magaalattiin gama hundaan haala addaan jijjiirama fidaa jirti. Imalli magaalaa Finfinnee magaala dorgomtuu taasisuuf eegalame kun egaa gara fuulduraattis Finfinneen magaala fakkeenya Afrikaa akkasumas immoo fakkeenya magaalota addunyaa akka taatuuf xiyyeeffannaa guddaadhaan akka hojjetamu ibsameeti kan jiru. አዲስ አበባ እንደተባለላትም እንደ ስሟ አበባና ውብ ሆናለች። ይህ ማለት 100% አዲስ አበባ ውስጥ ሁሉም ሰፈር ተጠናቋል ማለት አይደለም. Finfinneen akkuma jedhamee fi abaaboo fi bareedduu taatee jirti. Kana jechuun dhibbeentaa dhibba Finfinnee naannoon hundi hojjetamee xumurame jechuu miti. Iddoowwan nuuf hafanii ni jiru, isaanis ni hojjenna. Harki keenya hiikatee jira, hojiis barree jirra. Namoota hedduus itti argannee jirra. Akkamitti marga akka dhaabnu karaa haala kamiin akka hojjennu ni beekna. Qabeenya ittiin hojjennu eessaa akka argannus barree jirra. Baroota itti aanan muraasa keessatti Finfinneen fuula bareedaa guutuu ta'e ni qabaatti jedhee yaada. በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት አዲስ አበባ ሙሉ የተሟላ መልክ ትይዛለች ብዬ አስባለሁ።